Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota HMI YouTube hundi keessanuu bakka kana jiraattan isin jira. Guyyaa har'aa gabaan doolaara maal akka fakkaatu isin himuu maal akka hordoftan isin jira. Doolaarri United States takka birii 28 fi saantima duwwaa 8 sharafamaa oolee jira. Namni doolaara United States 200 erga birrii Itoophiyaa 5,600 fi birrii 15 saantima 80 baankii daldala Itoophiyaatti guyyaa har'aa fudhatee jira. Doolaarri Austraaliyaa takka birrii 20 fi saantima 31 sharafamaa oolee birrii baankii daldala Itoophiyaatti guyyaa har'aa. Namni doolaara Austraaliyaa 200 ergee birrii 4,661 fi saantima 61 fudhata jechaadha baankii daldala Itoophiyaa guyyaa har'aati jechaadha. Birriin Bahareen takka jechaadha 70 birrii 74 fi saantima 50 sharafamaa ooltee jirti jechaadha mallan Bahareen. Namni mallaqa Bahareen 200 ergee birrii Itoophiyaa 14,899 saantima 28 fudhatee oolee jechaadha guyyaa har'aa baankii daldala Itoophiyaa. Paawundiin Ijiptii takka birrii takkaa fi saantima 57 sharafamaa oolte baankii daldala Itoophiyaa. Namni paawundii Ijiptii takka birrii Ijiptii paawundii 200 ergee jechaadha. Yuuroon takka birrii 31 saantima 86 sharafamaa oolte. Namni yuuroo 200 birrii Itoophiyaa erga jechaadha. Birrii 6,372 fi saantima 80 fudhata. Diinaarri Kuwait takka birrii 92 fi saantima 24 sharafamaa oolte. Diinaara Kuwait 200 namni Itoophiyaa erga jechaadha birrii 18,448 fi saantima 75 fudhata jechaadha. Oman mallanni Oman birrii 72 fi saantima 94 sharafamaa oolte. Namni mallaqa Oman 200 ergee birrii 14,587 fi saantima 88 fudhata jechaadha guyyaa har'aa. Kan Qatar takka birrii 7 fi saantima 71 sharafamaa oolte. Namni mallaqa Qatar birrii 200 ergee birrii 1,542 saantima 38 fudhate jechaadha baankii daldala Itoophiyaati.
Riyaalli Suudi Arabiyaa takka birrii 7.48 sharafamaa oola. Namni riyaala Suudii 200 Itoophiyaa argee birrii 1,496.87 fudhata. Raandiin South Afrikaa takka birrii takkaaf saantima 98 sharafamaa. Dirhamiin United Arab Emirates yookaan Dubai takka birrii 7.64 sharafamaa oola. Namni dirhama 200 Itoophiyaa argee birrii 1,528.94 fudhata jechaadha. United Arab Emirates yookaan Dubai. Kana fakkaataa jechaadha gabaan guyyaa har'aa kana fakkaataa kun gabaa ani isinii hime kun jechaadha liinkii baankii daldala Itoophiyaati kan onlaayinii irratti mirkaneeffatan jechaadha namni kamuu karaa kanaan beekuu danda'a jechaadha galatoomaa waan na hordoftanii nagaan naa tura.